Kuni viidiyoon kun laayivii kaddaamaan dabarsaa ooltu jechuudha. Laayivii keenya jechuudha. Jireenya nu dabarsaa oolu jechuudha guyyaa guyyaan. Yaada keenya jechuudha. Assaaba keenya jechuudha. Asitti immoo birriin lakkaataa jira. Birrii namaa kennanii qanii as kennaa nuu liqeessaa yoo jedhan san yeroo saniin aaree amma deemnarraa jedhaanii jira. Akkasikaa birrii isinii kennaniif ka'aniitiniin yoo isin hin erginee beekan as kennaamii isinii kenninaa jedhan achi yoo ka'an immoo waqqasaan makaraa meeqaan irraa fudhattan jechuudha. Mana garaachin laa ani birrii liqeessuu jaaladhu ergen jedhaa yoo na gaafatanillee maaliif jiilan qaba waan ta'eef kanaafi asitti immoo bakka kanatti immoo yoo nu bilbila hin haasofna maatii wajjin yookaan hiriyoota keenya wajjin jennu jidduu san nu yaamanii nutti wacanii bakka haasa'achuu hin dandeessu yaada kee ibsachuu hin dandeettu siin jedha. Asitti ka haasa'aatiin hin jira bakka waan barbaadde haa iyyitu haga iyyite haa iyyitu jedhe haga na yaamte dhiyoosuma dhaga'u takka awwaataa takka bilbilaan haasayaa hiriyoota kiyya wajjin jechuudha takka kolfaa. Achi yookaan immoo kalaal bakka miira keessa galee kolfinee taphannee waan gaarii nama kolfisiisuu yoo haasofnee tiriin jennu jidduu san bakka yoo isin yaamte akkasitti tafasaa caanii hin aarraa takka awwaataa bakka takka haasaannaa oduma dhageenyu fa'a dabarsina. Kun jireenya hunduma kennaati jechuudha. Egaa dhugaa anuu na kofalchiise hojiiwwan keenya jechuudha kun hojii hunda kennaati. Yoo osoo nu haasofnu fa'a yoo nu yaaman hin aarraa bakka jechuun miira keessa gala jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyya asitti illee kaa'u birrii tana ol fuudhaatiin illee akkaannaatiin birrii tana bakka gammachuun kenna birrii tana fudhanne yoo madamoosa kenna fudhanne jechuudha. Madaan qabamuchiin beektan hundumti keessan bakka isii tana immoo bakka oliin kenne hin jiru bakka gaarii bakka bareedu hin jiraamere akkasii dho'isinee jabeessinee ol kaa'anna jechuudha. Hunduma keessantu beeka. Asitti immoo bakka yaada keessanii bakka amma kana naan jetti maalan godhaanummaan kan hojjedhu san hojjedhu hojii natti baay'atee amma yookaan viidiyoon hojjetadhu jedhe na yaamti jedhudha. Waan akkasii yaada bakka sammuu keessa yaada naannisu hin jiraami bakka viidiyoo hojjetadhu laata. Maatii hojii haasa'uu laata na yaamitti jedhuudha waan jiru waan akkasii hin jira sammuu keenya keessatti yeroo yaadnu jechuudha. Amma yeroo bakka kanatti immoo sanii yaadaa jira. Akkasii viidiyoo hojjedhu na yaamitti natti ka'etti hirribaa laata akkamiin godha jedha. Asitti immoo yoo lippistiin osoo dibadhe yoo hidhiin kiyya na goggogee jedha achi yoo ka'e immoo hin barbaachisu narra laaltii maal gochuu hidhii dibatte amma naan jetti bakka kana mannaa isiin na laalu manna ofirraa xaragooyya naan jedhe ofirraa xaraggee godheetiin hin ka'a akkasitti bakka natsaa ta'e noormaalii ta'e maal goonaree gaafa tokko hin darbaa gaafa biyya galee dibachuu dandeenya akka barbaannetti jedheetiin itti dhiisee ofirraa bakka maal godhaatiin hin dibadhama bakka callisee kanatti bishaan maal dhiqadhee vaasiliinii makiyya dibadhee itti dhiisee hoo maaltu na dibachiise sirrii miti mana namaa keessatti kan dibatanii deemu booda waan biraatitti hiikkatan waan ta'eef tuma dhiisu manaawiyya akkasii asitti illee kuulii dibadhu laata kuulii dibachuun na dharraasise dhiisa boci. Natti qaayite namitti maannaa jetti yoo dibadhe maannaa jetti maal gochuu dibatte naan jetti silaa isiin hojjettuudha. Yoo hojjetaa jirti silaa kushiina keessa oolti ishiin dibatee dhiitii mana qulqulleessiti maal gochuu kana dibatte sargii ho'ii heddii naan jetti. Dhiisee deebisee ofirraa isallee achi. Ammallee ka shaamizii wayitiin fidee ammallee shaamizii bareedduu shaamizii godhachuun hawwisiise erga biyyaa bahee shaamizii godhadhe hin beeku shaamizii bichaan deemee hin beeku hawwee shaamizii bareedduun qaba addisiin qaba garuu akkamittiin godhadha akkamittiin uffadha eessattiin uffadha seera fuulisii uffadha qoomeen irraa bareeddii bada shaamizii tan yaa malee nuti qaayite maal jedhee mana namaa keessa shaamizii akkana uffadhiitiin hin deemaa qarxii namaa akkasiisa hin uffadhu haa ta'ullee gaafa rabbinaa dabarse uffadha. Darbe achi ofirra mallee xiqqoora fuulaata hirribni na qabe mataan kun na dhukkuba jedhee yaade asitti illee akka waan muguu na godhe maal godhaa mana namaatitti mana nama na iyyiti na rafachiisti kan rafachuu naan oolle maal gochuu rafa yoo ittuma dhiise hoo nattuma hafe hoo hin darba gaafa tokko hin jenne akkasitti hojjanne jechuudha viidiyoo kan irraa waa barattan jennee yaada.